Akkam jirtu barattoota har'a kan waliin ilaallu barnoota saayinsii waliigalaa kutaa 8ffaa boqonnaa 4 sirnoota qaama namaa fi fayyaa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Boqonnaa kana keessatti waa'ee sirnoota qaama namaaf fayyaa kan jedhu waliin ilaalla. Egaa barnoota darban keessatti kan kutaa 7ffaa keessatti waa'ee seelii waliin ilaallee jirra. Viidiyoon isaa hojjetamee jira, ilaaluu dandeessu. Seelonni akkamittiin walitti dhufanii akka hanga sirna qaamaatti uumamanii waliin ilaallee turre jechuudha. Caaseeffamoota seelonni hojiidhaan wal fakkaatan waliin qindaa'anii maal uumuu? Tiishuu uumuu. Tiishuun walitti dhufanii qaama uumuu. Qaamni walitti dhufanii sirna qaamaa uumuu. Sirni qaamaa walitti dhufuudhaan orgaanizimii of danda'aa tokko akka uumuu waliin ilaallee turre jechuudha barnoota kutaa 7ffaa keessatti. Egaa namas ta'e orgaanizimoonni biroo sirnoota qaamaa garaagaraa wal simatanii hojjetan irraa uumamani jechuudha. Kana jechuun sirnootni qaamaa kanneen akka sirni bullaa'insa nyaataa jiru, sirni hargansuu jiru, warreen kun walitti dhufanii hundi isaanii waliin walitti dhufanii haala wal simataa ta'een waliin kan hojjetan irraa uumamani jechuudha. Namas ta'e orgaanizimoonni biroo. Kana jechuun namni tokko sirna hargansuu qabaate sirna bullaa'insa nyaataa hin qabu taanaan immoo nama jedhamuu hin danda'u jechuudha. Jiraachuu hin danda'u. Kana jechuun nyaata jiraachuudhaaf nyaanni barbaachisaadha. Nyaata immoo karaa sirna bullaa'insa nyaataadha gara dhiiga keenyaatti kan dabalamu. Kanaafiyyuu sirni bullaa'insa nyaataa nu barbaachisa. Akkasuma sirni hargansuullee nu barbaachisa jechuudha. Warreen kun qofaa hojjechuu hin danda'an. Waliin haala wal simataa ta'een waliin hojjetu jechuudha. Kanarraa uumame namni tokko. Egaa sirnoota kanneen keessa sirna bullaa'insa nyaataa, sirna hargansuu, sirna wal hormaataa kanneen adda addaatu jiru jechuudha. Egaa sirnoonni qaamaa kun caasaalee garaagaraa haa ta'aniyyuu malee dalagaa mataa isaanii qabu jechuudha. Sirni hargansuu oksijiinii gara qaama keenyaatti fuudhuu fi kaarboon daayoksaayiidii qaama keenya keessaa baasuuf fayyada. Sirni bullaa'insa nyaataa bullaa'insa nyaataa irratti gahee qabaata. Akkas jechuudha. Kana jechuun ga'ee mataa isaanii qabu jechuudha. Egaa namni tokko fayyaa guutuu fi gammachuun jiraachuuf sirnoonni qaamaa kun wal tumsuun hojjechuu qabu jechuudha. Haala wal simataa ta'een hojjechuu qabu. Egaa dhukkubni kan dhufu immoo maalirraadha jechuudha. Kan nuun dhukkubsannu yoo maal taanudha? Sirni qaamaa kun tokkoon isaanii yookiin tokko ol yeroo haala sirrii ta'ee yookiin haala qindoomina qabuun yookiin yeroo jeeqamu haala qindoomina dhabeen yeroo hojjetu dhukkuba fidaa jechuudha yookiin dhiibbaa nurratti fidaa jechuudha. Kanaafiyyuu sirnoota qaamaa kana haala hubannaa gahaa qabaachuuf kunuunsuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa boqonnaa kana keessatti dhukkuboota sirna qaamaa irra gahan akkasuma caaseffamoota dalagaalee isaaniillee waliin ni ilaalla jechuudha. Kanneen akka sirna maashaa, sirna inteegumentarii, sirna guutuu namaa, sirna bullaa'insa nyaataa, warreen kana hunda isaanii waliin ni ilaalla jechuudha. Boqonnaa kana jalqaba irratti waa'ee sirna inteegumentarii ilaalla jechuudha. Sirna inteegumentarii jechuun maal jechuudha? Sirna inteegumentarii jechuun sirna karaa alaatiin guutummaa nafa namaa haguugee argamudha jechuudha. Sirna guutummaa nafa namaa haguugee argamudha karaa alaatiin jechuudha. Gogaa keenya jechuudha. Sirna inteegumentarii jechuun egaa gogaa keenya jechuu wajjin wal fakkaataa jechuudha. Karaa alaatiin qaama keenya guutummaatti haguugee kan argamudha jechuudha. Sirna inteegumentarii jechuun caasaalee sirna inteegumentarii fakkii kanarraa akka ilaaluu dandeenyu, fakkii kanarraa akka hubachuu dandeenyu asirratti jalqaba irratti shaaftii rifeensaa jira jechuudha. Shaaftii rifeensaa jechuun gogaa keenya keessaa ba'ee karaa alaatti argamudha jechuudha. Rifeensa ijaan argamu kun shaaftii rifeensaa jedhama jechuudha. Karaa bakkee rifeensi argamu kun akkasuma fooliikiliin rifeensaa immoo iddoo hundee rifeensaati jechuudha. Jalasaa ujummooleen dhiigaa jiru, xannachi zayitaa jira, narvoonni, xannachoota dafqaa, baqqaana darmisii, baqqaana epidarmisii, qaawwa ujummoo xannachaa dafqaa kan jedhan kana hunda isaanii waliin ilaalla jechuudha. Egaa sirni inteegumentarii kun wantoota lamarraadha kan inni dhufu, epidarmisii fi darmisii jechuudha. Warri kun sirna inteegumentarii kana ni ilaalla jechuudha. Egaa sirni inteegumentarii kun maalidha? Wantoonni garaagaraa qaama miidhuu danda'an akka nafatti hin seenne dhorkuun balaa ittisa jechuudha. Balaa irraa ittisa jechuudha. Egaa gogaan keenya kun yookiin sirni inteegumentarii kun maal nu fayyada jechuudha? Balaa irraa nu ittisa jechuudha. Paatoojinoonni, jarmoonni garaagaraa
gara qaama keenya keessaa akka hin seenne alatti dhorkaa jechuudha. Akka hin seenne nuuf dhorka jechuudha. Akkasumas dhangala'aawwan jireenyaaf barbaachisoo ta'an yookiin lubbuuf barbaachisoo ta'an gara alaatti akka hin baanes ni ittisaa jechuudha. Egaa sirniin dookumantarii gogaa fi caalsaalee gogaa irraa uumaman kanneen akka rifeensa, qeensaa fi xannachoota adda addaa gogaa keessa jiran hammata jechuudha. Sirniin dookumantarii kuni kana ni ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti gogaa ilaalla. Egaa gogaan qaamolee nafa namaa keessaa hammaan hanga gogaa gahu hin jiru jechuudha. Gogaan isa guddaadha jechuudha. Qaama keenya ulfaatina waliigalaa qaama keenyaa keessaa parsantii 12 hanga 16 gogaatu uffisee argama jechuudha. Hamma kana guddina isaadha jechuudha. Kuni gogaan baqqaanota gurguddoo lama irraa ijaarame. Innis baqqaana epidermisii fi baqqaana darmisii yookiin indodermisiidha jechuudha. Epidermisii jechuun kan gara alaatti argamudha. Irra keessa kan ijaan arginu jechuudha. Darmisiin immoo isa epidermisiitti aanee gara keessootti argamu jechuudha. Baqqaana epidermisii jechuun baqqaana alatti alaan argamu qaama uwwisee argamudha. Darmisiin immoo kan epidermisiitti aanee argamudha jechuudha. Gara keessaatti epidermisii caalaas yabbuudha jechuudha darmisiin kuni. Lammaffaa irratti rifeensa ilaalla. Rifeensi caasaa qal'aa fi dheeraa gogaa keessaa guddatudha jechuudha. Fakkii irratti akkuma ilaalle caasaa qal'aadha akkasumallee dheeraadha jechuudha. Qaama gogaa keenya keessaa guddata. Kutaan rifeensaa gogaan alatti argamu kun shaaftii jedhama jechuudha. Shaaftiin maalidha? Rifeensa isa gogaa keenya keessaa ba'ee alatti argamu jechuudha. Inni gara keessaa immoo maal jedhama? Hidda jedhama jechuudha. Kan itti aanu qeensadha. Qeensi gosa pirootinii jabaa gogaa fi haalaan walitti hacuucamaa ta'e irraa tolfame jechuudha. Qeensi caasaalee gurguddoo 3 qaba. Isaanis hundee, pileetii fi qarqara qeensaati jechuudha. Egaa qeensi kun pirootinii irraa uumame jechuudha. Pirootinii keeraatinii jedhamu irraa uumame gogaa haalaan walitti hacuucamaa ta'e irra yookiin walitti baay'ee walitti hammatanii walitti bubbutamanii kan jiran irraa tolfame jechuudha. Egaa caasaalee isaanii kana keessaas jalqaba hundeedha. Hundeen qeensaa maalidha? Kutaa jalqabbii keessaa ka'umsi isa baqqaana darmisii kan ta'ee fi gogaan uwwifamee argamudha jechuudha. Egaa hundee qeensaa kan jennu kun qeensa isa gara keessaa gogaa keenya keessa jiru jechuudha. Inni ijaan hin argamu. Gogaa keenya keessa kan gogaa keenyaan uwwifamee argamudha jechuudha. Hundee qeensaa kan jennu kun. Pileetii qeensaa kan jennu immoo isa ijaan arginu qeensa keenya isaan ijaan arginu kan gogaa keenyatti maxxanfamee argamu jechuudha. Gogaa keenyatti maxxanfamee kan argamudha, kan ijaan mul'atudha jechuudha. Qarqara qeensaa kan jennu immoo qeensa isa dheerataa deemu jechuudha. Isa dheerataa deemu isa qorannu jechuudha. Qeensa isa qorannu inni qarqara qeensaa jedhama. Kan itti aanu xannachoota gogaa keessaa kan jedhudha. Xannachoonni gogaa keessaa gogaan of keessaa xannachoota dafqaa, zayitaa fi guurii qaba. Xannachoota meeqa jira? 3 kan gogaa jechuudha. Kan xannachoota dafqaa, xannachoota zayitaa fi xannachoota guurii jechuudha. Egaa xannachoota dafqaa kan jennu kun maalidha? Baqqaana darmisii keessatti iddoo hundatti faca'uun argamanidha jechuudha. Isaan iddoo kamitti argamu yoo jennu barruu harkaa, keessa faana miilaa fi adda irratti lakkoofsa hedduun argamu jechuudha. Bakkoota kana sadan bakka barruu harkaa, faana miilaa fi adda irratti lakkoofsa hedduun argamu jechuudha. Dalagaan isaanii immoo yeroo qaamni keenya ho'u dafqa qopheessu jechuudha. Yeroo qaamni keenya ho'u qaamni keenya egaa tempereechara yeroo hunda wal fakkaataa ta'e tempereechara digirii seentigireedii 37 irra taa'uu qaba jechuudha. Kanarraa baay'ee ol ka'uu yookiin baay'ee gadi bu'uu hin qabu. Qaamni keenya digirii kanaan immoo tempereechara kanaan haala wal fakkaataa ta'een akka itti fufuuf immoo xannachoota kanadha jechuudha kan ga'ee taphatu. Xannachoonni kun yeroo qaamni keenya ho'u dafqa qopheessu jechuudha. Dafqi qophaa'ee gara alaatti akka ba'uu taasisu jechuudha. Ho'i keenya akka deebi'ee gadi bu'uuf yeroo baay'ee nutti ho'u. Ho'a hammaan ol ta'e hir'isuu jechuudha. Akkasumallee xuraawaa ujummoolee ofiitiin gogaa irratti gadi lakkisuun yookiin gara alaa baasuun qaama qabbaneessuudha jechuudha. Dalagaan xannachoota dafqaa jedhaman kuni. Lammaffaa irratti xannachoota zayitaadha kan ilaallu. Xannachoonni zayitaa keessa faana miilaa fi barruu harkaa irraa kan hafe baqqaana gogaa darmisii iddoo hunda keessatti faca'anii argamu jechuudha. Xannachoota dafqaa kan jenne kun eessatti baay'inaan argamu jenne barruu harkaa, faana miilaa, keessa faana miilaa fi adda irratti argamu jenneerra. Garuu xannachoonni zayitaa kun eessatti hin argamanii? Faana miilaa fi barruu harkaa keessatti hin argamanii jechuudha. Gogaa iddoo hundatti argamu jechuudha. Iddoo biraa iddoo hundatti argamu
hunda keessa faca'anii garuu faana miilaa fi barruu harkaa irratti hin argaman jechuudha. Xannachoonni kun maal godhu? Wanta zayitaawaa seebamii jedhamu uumu jechuudha. Seebamiin maalidha? Xannacha zayitaatiin kan maddisiifamanidha jechuudha. Seebamii warri jedhaman kun ujummooleen xannachaa kana hidda rifeensaatiin wal qabatu. Kanaaf zayita seebamii qopheessan qaawwaa rifeensa jalaan gogaa irratti gadi lakkisu jechuudha. Egaa dhangala'aa zayitaawaa seebamii jedhamu kana kara kam gad lakkisu jechuudha. Xannachoonni zayitaa kuni kara qaawwa rifeensaa jalaan gogaa irratti gad lakkisu jechuudha. Egaa fakkii amma ilaallee kana irratti fakkii kana irratti yoo ilaaltan rifeensi kanadha. Xannachoonni zayitaa immoo eessatti argamu jechuudha? Bakka kanatti argamu jechuudha. Xannachoonni zayitaa kun bakka kanatti argamu. Kara rifeensa kara qaawwa rifeensaa baasu jechuudha. Seebamii kan jedhamu kana jechuudha. Seebamii dhangala'aa seebamii jedhamu kana kara qaawwa rifeensaa kana gadi lakkisu jechuudha. Egaa kara kana gad lakkisu. Haa ta'u malee kanneen bakka rifeensi hin jirretti immoo zayita isaanii kallattiidhaan gogaa irratti dhangalaasu jechuudha. Xannachoota zayitaa kan jennu kuni zayitni xannachoota kanneen qophaa'u gogaa rifeensaaf dibata uumamaa ta'uun miidhagina kennaafi jechuudha. Kara dhangala'aan kara zayitni xannachoota kanaan gad lakkifamu kun akka dibataatti qaama keenya fayyada jechuudha. Bareedina yookiin miidhagina qaama keenyaaf kenna. Akkasumallee qaamni keenya dhukkubootaan akka hin miidhamne yookiin akka hin faalamne ittisuuf ni gargaara jechuudha. Paatoojinoota jechuun wantoota dhukkuboota qabsiisan jechuudha. Kanneen kanaan akka hin faalamne ni ittisa. Akkasuma hamma bishaan gogaa keessa hurkee bahu xiqqeessuun fayyummaa namaallee ni eega jechuudha. Xannachoota guurii kan jennu immoo xannachoonni kunniin ujummoo ala gurra keessatti kan argaman ta'ee amala hapheessuu kan qabu guurii qaama gurraa jedhamu guurii gurraa kan jedhamu maddisiisu jechuudha. Xannachoonni guurii kuni naannoo gurra keenya keessatti kan argamu, ala gurra keenya keessatti kan argamu ta'ee kara gurra keenya keessaa wanta ba'u jechuudha. Inni guurii jedhama. Egaa gurra keenya keessatti guurii gurraa kan jedhamu kana kan maddisiisu. Egaa faayidaan guurii kanaas maalidha? Dibbeen gurraa yeroo hunda jiidhinsa akka qabaatu godhu jechuudha. Akkasumallee awwaarri yookiin dhukkeen baakteeriyaan akkasuma fangasoonni ilbiisonni adda addaa qaama keenya kara gurra keenyaa akka hin seenne qabee deebisaa jechuudha. Guurii gurraa kan jennu kuni kanaaf faayidaa akkas akkasii nuuf qabaata jechuudha. Kan itti aanu dalagaawwan sirna integumentary jedha. Dalagaawwan sirna integumentary kuni dalagaan qaama namaa haala mijataa ta'een akka itti fufuuf sirni integumentary ga'ee olaanaa qaba jechuudha. Qaamni keenya haala mijataa ta'een akka itti fufuuf sirni integumentary kun ga'ee olaanaa ni qabaata jechuudha. Dalagaawwan sirna integumentary keessaa isaan ijoon kanneen armaan gadiiti jedha. Innis sirni integumentary kun maal nu fayyada? Tokko qaama balaa irraa ittisa jechuudha. Qaama irraa balaa ittisa jechuudha. Qaamni keenya dhukkuboota adda addaan akka hin qabamne ni ittisa. Akkasuma qaama miiraa ta'uun ni tajaajila. Akka gogaa miirawwan kanneen akka tuqaatii, dhukkubbii adda addaa nu ittisa. Akkasuma tempereechera qaamaa to'ata jechuudha. Egaa qaama irraa balaa ittisa yeroo jennu jarmoonni fi xiyyi ifa aduu hamaa gara keessaa qaamaatti akka hin seenneef ni ittisa jechuudha. Fakkeenyaaf baqaan epidermisii fi seebamii xannacha zayitaatiin qophaa'u kun baqaanni seebamiin xannacha zayitaatiin qophaa'u akkasuma baqaanni epidermisii kun maal godhu jenneera? Paatoojinoota yookiin wantoota dhukkuba ittisan qaama keenya keessa akka hin seenne ittisu jechuudha. Dhukkuba akka nu qabsiifneef paatoojinoota kana qaama keenyarraa ittisu jechuudha. Akkasumallee qaama miiraa ta'uun tajaajilu yeroo jennu gogaan miirawwan kanneen akka tuqaatii, dhukkubbii
dhiibbaa ho'aa fi diilalla adda baasuuf gargaara jechuudha. Qaamni keenya kun gogaa keenya jechuudha. Karaa biraa kun maaliif nu fayyada? Ho'a yookiin qorra adda baasuuf ni fayyada. Akkasuma miira tuqaatiin akka nutti dhaga'amu ni godha. Akkasuma dhukkubbii adda addaa qaama keenya irratti yeroo dhaga'amu akka nutti dhaga'amu godha jechuudha. Kan hojjetan immoo sirbiidota baqqaana darmisii keessaadha jechuudha. Kan itti aanu tempereechara qaamaa ni to'ata jechuudha. Tempereechara qaamaa ni to'ata yeroo jennu tempereecharri qaamaa dabaleera yoo ta'e karaa dafqaa fi tooftaalee garaagaraatiin ho'i qaamaa akka hammaa ol ta'e sun gara alaatti akka bahu taasisa jechuudha. Hammi tempereecharri qaama keenya iddoo dhaabbataa yookiin haala tempereechara wal fakkaataa ta'e irra turuu qaba jechuudha. Hammi ho'i keenya qaamni keenya garmalee ho'uu yookiin garmalee qabbanaa'uu hin qabu jechuudha. Kanaaf immoo qaamni keenya yeroo garmalee ho'i hammaa ol ta'e sun akka ba'u ni taasisa jechuudha. Sirni integumentary kun fakkeenyaaf xannacha dafqaa kun qaamni keenya yeroo ho'u karaa dafqaatiin xannachoota kanaan gara alaatti baafama jechuudha. Akkasumas yeroo qorraa ho'i gara alaatti akka hin baane ittisuu ni qusata jechuudha. Qaamni keenya yeroo nutti qorru ho'i qaama keenya keessa jiru akka gara alaatti hin baane nuuf qusata jechuudha. Fakkeenyaaf kana hojjetu immoo gogaa keenya jechuudha. Sirna integumentariidha jechuudha. Kun dalagaawwan sirna integumentariiti jechuudha. Egaa har'aa kanuma irratti dhaabna. Kutaa itti aanutti dhukkuboota yookiin qindoomina dhabuu fi miidhaawwan sirna integumentary namaa kan jedhu ilaalla. Dhukkuboota gogaa keenya miidhan kanneen akka ho'ichoo, baarillee, finniisa, dermaataayitisii, gifira yookiin miizilsii, cittoo, caawwee yookiin kaansarii gogaa kan jedhu kana ni ilaalla. Akkasumallee gilgaala kana waliin ni hojjenna jechuudha. Hanga kutaa itti aanutti egaa viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e laayik gochuu hin dagatiin. Akkasuma hiriyoota keessaniif qooduun chaanaalii kana barattoota baay'ee biraan geessisaa. Viidiyoo yeroo yerootti hojjennee isiniif gadhiisnu akka isin qaqqabuuf chaanaalii kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Egaa viidiyoowwan barnootaa kan kutaalee adda addaa hojjennee gadhiisneerra. Isaanis chaanaalii keenya keessa seentanii akka hordoftan jecha galatoomaa jenna. Chaanaalii kana sabskiraayib gochuu, viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatinaa. Galatooma.